Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatena fafayyuma nageeni keesan badhaadha. Maqaan kiyya Usee Yusuf Jilooti. Maqaan naan beekani bahaliyaa kemenyewe. Ani kun nam Kenyaati Boorana Islaana duuba artisti akka artistiillee ani waan kan gan 8 kee jiran matanaati. Ganna torba kadabre TV Kenyaatan keessatti nam kokkofalchiisee nam gammachiis afaan Kiswahiliitiin afaan laftanaatiin. Ganna tokko kadabre YouTube gadaanse YouTube sun irratti warri kiyyalleen gammachiisatan gammachuutan kee jiraachuu malee afaan Kiswahiliitiif afaan Booranaatiin tochi. Suniifi Oromoolee fula jirtu namni afaan kan dhagachuuf na dhaqqabee amma tan na barate. Duuma waan kan guyyaa jalqabe an qaallolee dhaqee abboo ana kana jalqabuu fedha. Wanni kun shari'a kee jirti hamtuu wede gaafadha hamtuu moo dassa wede gaafadha. Ennaan rakkoo muutuun qabdu boora waanuma hamtuu irra fagaadhinaa jira waan shari'aan islaanan qabdu. Akkasum tochee galata rabbiin guddaan beekum kan naa kenna. Waan amma tana social media gubbaa dhufanii jira. Guyyaa 3-4 katabran matan. Baaliyaa keeni video tokko tochee waan dhugum kagari akkamtu haasa'ee akkamtu narra dubbate kagari akkum dasaalee narra dubbate na abuwelle cuf galata cufti beekum. Duuba kanarra dubbateellee waan kan jalqabeellee labda hammeen guddoolee naan qabu jechuun gorsummaa fanaa qaba. Maan jennaani video tokko jira ta'an ijoollee teen qarqaaree video hojjata gartuu video hedduu hojjan channel hedduu gubbaatti jechuuni ani ijoollumteen qarqaar malee hammeenni dhibileen hin jirtu. Hayye nam gari ka waan uffata dubbatee jira. Uffat kallee watalaaltu uffati kun jaarrolee kusheetii Kenya kusheetii waan kan naqate nam safaraatiif ka Boorana. Watalaalt aksentii nan dubbadulleen taafaan safara hojja Kiswahilii deebisan. Jechuun akkan naqat warri safaraa guddina akkan naqat jaarrolee warra ta Booranaallee guddina akkan naqat. Jechuun akka islaana haayee islaan maqaa yakkaa takka matanan seen. Maan jennaa alillee diini diyyiin jaaladha. Hayye gostiyyaallee ammeen dibiin qabuufi anillee nam diini soome rabbiin guddaani aatit yana barsiifte so alleen fuun rabbi ka durrufaa beeku diini ajana yakkuufillee no hin jirtu maan jennaani turii dhiyaadi nami cufa mootiin onja induwani so ani tuni qabammee suni qabu akkamtu narraa softanii akka dasanarra dubbattanii yadhabe yoo dhabeellee nami dhabe in gorsan aboyaa yadhabde edanii si gorsan malee sin hadhan kagari naadheellee kagari yana gorseellee duuba yoo dhabeellee awwanneen isaniin jedhu raalla dinaa qabadha dhiifam naa godha bira naa deema taayichi anta suni channel obboleeyyanumtii taan channel warra irraatti hojjadhe sullee qarqaarsuma obbolees kenne channel YouTube qabna channel kun hojja warra argachuu feete views fi subscribers feeti tan nu qarqaaree akka nu argannu obboleeyyantii ta Oromooti jedhe bireje irraatti hojjadhe. Idea warra gadiin dhufu aboo idea kana qabna nu hojjechuu dandeetta fula jaarsatan akkasiin hojjadheef so anini waan ani saniin jedhu yoo dhabeellee bira naa deema yoo anini tuseme waan isaniin feen fata'ellee akkuma guddaa isan gammachiisu jira walumaa jira namallee sanuma gammachiisa video dhibilee dassaa akkasiita islaana dhuga qaba taayiger nam gorsiituullee aadaa islaana gubbaa nam gorsiituullee dhuga jira walumaa jirra inshallah wanni ani saniin jedhu bira naa deema ifamna goda qaaloleen irra dubbatan cufan qaalolee maqaa yakka video sulleen tochine fikiri sulleen matanan seennamuun gammachiisa jechuu toche duum wanni ani saniin jedhu bira naa deema ifamna goda akka malee san jaaladha kisan na jaalattan sun inshallah walumaa jirra na hordofa subscribe na len jedina abbaan qari subscribe na leen gaddeebiya bahaliyaa ke subscribe tocha eda akkasiin subscribe na tocha inshallah ijoolleen teenalleen ka dubbate waan jirani warrilleen ka isaniitii mu channel an gubba hojjadu sun ijoolleen tana inshallah keen gurba obbolees keen kanaana jalqabna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni amantaa muslima hordoftanii fi akkasuma ummanni amantaa biraa hordoftanii akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii kan biyya keessaatiif kan biyya alaallee baga nagaa jiraattanii nageenni kenna bakka isin jirtanitti isin haadha qabu. Amma baay'ee dubbachoo fi miti waan dhiyoo tana akkuma waliin argaa jiru kana social media irratti deemaa jiru kanarraa diqqoo tokko waa isinii ifa godhuudhaaf kan asitti argamne akkuma dubbatamaa kana obboleessi keenya dubbatee obbaaseera natti fakkaate maqaa isaallee kan dhaloota isaatiif kan hujiin isaa ittiin beekamullee isinitti himeera akkasuma maqaan kiyya kan hujii kiyyaa Obsinaan TV yookaan maqaan chaanala kiyyaa Obsinaan TV maqaan dhaloota kiyyaa Yaasiin Obseedha. Wanni jechoo barbaade waan guddoos osoo hin taane
ani akka kiyyatti akka mataa kiyyaatti haga biyya kana seenee Naayiroobii kana seenee namni kun isaa nama qarqaaru nama rakkate bira lufu itti goree gargaaree maal jedhee rakko waan qaburraa qarqaaree bira lufa akkuma kana nullee chaanaala yookaan YouTube haarawaa banannee waan akkana qabna innee idea itti gadi finnee nu qarqaara abbo nama kenna jenneetiin haala kanaan bira dhumnee haala kanaan nu qarqaareetiin waan akkana kanniin hojjeta malee namni kun akka nu beennutti nama gaarii tokko kanaaf namni isatti mufattanii ustaazonni keenya baay'een irraa dubbataa turtanii yaa waan uffataallee eenyummaan isaa eenyu akka ta'e nama akkamii akka ta'e maal akka dubbate uffatallee maaliif akka uffatu maaliif akka diraamaa kana hojjetullee dubbatee jira natti fakkaate obboleessi keenya kanaaf dhiifama godhaa fi isin jaalannaa ummanni Oromoo hundi isin jaalannaa galatooma ulfaadha waan nu daawwattaniif. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ilmaan Oromoo ka keessaa fi ka alaa akkam jirtanii fayyaa keessanii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii dhimmi irraa asirratti walitti nu qabee dhimma obboleessa keenya Hussein ka koomedii hojjetu ka baaliyaa kee manyawe jedhanii maqaa sooshaal miidiyaatiin ka beekamu. Ani maqaan kiyyaa Saddam Ahmad abbaa chaanala Roobee Tuubeeti. Chaanala Roobee Tuubee irratti idea itti fidadhee obboleessa kiyya kana na gargaarii jedhee irratti na hojjete dhimma sooshaal miidiyaa irraa guyyaa 3 deemaa jiru. Dhimmi viidiyoon kun hojjetamee fi dhimma amantii Islaamaa tuquu jedhanii warri silaa laalee irraa dubbatamaa ture walirraa walitti kennanii irraa dubbatamaa ture. Nu chaanala san wanni viidiyoo san hojjennee fi amantii Islaamaa tuquu fi miti. Idea ma fuunee gara hammeennaatti yaanneeti iyyuu miti. Chaanala san wanni viidiyoo san irra kenneef akka view nu daramee subscribe nu baay'atee namatu isa beekaaf idea isatti finnee akkasitti irratti hojjennee waan kana ta'eef gara hamtuutti fudhattanii sheekonni teenna baay'ee dallantanii irraa dubbataa turtan. Kanaaf akka dhiifama gootaniif hammeennaaf hin dalaynee inni nu gargaaruu fi nama gargaaruun beekamu Hussein maqaan hojii isaa baaliyaa kee manyawee akka dhiifama gootaniif irra deddeebinee jaalalaa fi kabajaan isin gaafannaa isiniin jedha waan nu dhageeffataniif galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota amantaa Islaamaa ashama harka fuunee warroonni agartee amantaa biraas hordoftan hundumti keessaniyyuu bakka jirtaniin nageenya keessan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kana dhageeffatan hundumti keessaniyyuu sooshaal miidiyaa kana irraa waliin naagaa jechuun ni barbaada. Maaliifi waan ammaan tan taayimii sa'aatii ammaan tana keessa deemaa jiru sooshaal miidiyaa kana keessatti yookaan Facebook irratti YouTube irratti waan baay'ee agartee waa amantaa jedhanii waa koomedii nuti hojjenne keessattuu obboleessi kiyya Hussein kan hojjete irratti jechuudha baaliyaa kee namoonni gariin kan itti muufattanis ni jirtanii kan ammoo dubbachuuf jirtanii illee ni jirtanii hundumti keessaniyyuu galatooma. Inni waan hamtuu yaadetii miti kan viidiyoo sun rikoodee fi yookaan kan viidiyoo sun hojjetee fi viidiyoo sun illee kan inni hojjeteef idea sun illee namatti ittiin gad dhufate inni nama qarqaaruudhaaf YouTube isaati illee miti YouTube isaa baaliyaa kee TV jedhu YouTube inni irratti hojjetammoo Roobee Tuub ka jedhu isinigalee kanaaf gargaaruudhaaf irratti hojjete ayyoon akka beeytan taate kiyyaa YouTube yookaan ammoo page irratti yeroo baay'ee na beeytan jedheetiin yaada yoo nan beeynellee maqaan kiyya kan dhaloota Ahmad Muhammad Huseeni kan YouTube kiyya ammoo kiyyaa tiyyaa kan jiru jechuudha. Nuti yeroo inni nu gargaaru idea qabannee ittiin gad dhufan abboo waan kanaa jira nu qarqaar baaliyaa kee waan kanaa jira koo fulatannaa eji fula jaarsaa kan koo naaseen nama akka malee nam kofalchiisu nama akka malee nam gammachiisee agartee artii teenya tan Oromoo tanallee agartee ta sukaar hin qabne ta sooyda hin qabne ta bishaan illee hin qabne ta durii bishaan qulqulluun hin dhaabamne inni itti daddaree mimmi'aayisu jiru nama akkanaa kana gurbaan keenya kun warroonni sheekoleen keenya kan biyya keessaaf biyya alaallee irraa dubbatanii diqqoo nam kana muufattanillee akka isaatitti akka kiyyatti illee bakka bu'ee dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada. Raallidii qabadda afaan Booranaatti raallidii qabadda jedhanii dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaada. Ideyaan inni namii gadiin dhufatee hojjetuuf kuni yeroo baay'ee namii inni itti gad dhufee abboo baaliyaa kee namii akka malee si fedhaa koo nu qarqaar koo YouTube kii kanarra naa hojjedhu koo kanarra naa namii baay'ee dhib ammoo nam kaan cufa dhiisee YouTube Oromoo yookaan YouTube Oromoo ijoollee Oromoo tan ka ijoollee Booranaa kanarratti hojjetu
maaliif nama ofii jaalatu warri gurraalee ka Somaalii ka durii waliin hojjetu tokkollee waliin hojjechuutu hin jiru waliin hojjechuu jiru ijoollee Booranaa ijoollee Oromoo tan waliin hojjechuu jiru YouTube ijoollee Oromoo tan qarqaaree guddisee fi bir dhaabbatee akkana waliin hojjechuu jiru kanaaf nam keenka yoo inni dhabellee yoo inni waa yakkellee warroonni itti muufatan raallidii qabaadha islaan nullee nama islaama tokko nama islaama nami agartee amantaa ofii jibbu tokkollee hin jiru ha kiristaanillee amantaa ofii hin jaalatu ka islaamallee amantaa ofii hin jaalatu ka waaqeffataallee akkanum akkana isiniin jedhe wanni dhibii kaan isinitti warroonni social media kanarratti isa hordofaa baatan yookaan ammoo is barbaadacha baatan achirratti interview goonaa waan kana goonaa jettanii gocha baatan inni isin tuffateetii miti nama akka malee nam dassa ta'u nami kun wallahi inni na bira taa'ee fi miti nama akka malee nam dassa nam tuffatee isin tuffate waan biraa isiniin jedhee fi isinitti yaadatii fi miti maaliif nami cuftiyyuu hojii qabaa waan garagaraa jira biyya namaa keessa jira kanaaf waan nama faa hojjechuu danda'a nami hin beekamu addunyaa tan akka nami itti jiraatu hin beekamu kanaaf nafaas hin argannu kaan ammoo hiraftii taayimii sun hin gabbayee daqiiqaa garri kooduyyuu hin argan kan isiniin jechuu barbaada isin tuffatee fi miti viidiyoo kanallee kan waraabneef jaalala isinii qabnuuf kabajaa isinii qabnuuf waraabne social media kana akka isin walgeettan isinii barbaada fulaa cufarratti sheerii godha YouTube illee hin jenne Facebook hin jenne Twitter hin jenne TikTok isin irratti wanni jettanillee hin jenne hundaayuu walgahaati isinii jechuu barbaada nama amantaa ofii akka malee jaalatu akka inni keessaa isinitti himelleen gaafas hojii kana eegalullee gan saddee gadee galee dubbatee jira TV keenya tabiitanaa Citizen gubbaa hojjechaa ture waan san cuf bira deemee gar afaan keenyatti afaan Oromoo keenya kana gaddeebi'ee kanallee nami tokko bir dhaabate koona afurii yaadu malee maaf gaddeebi'ellee irraa yaadu maltanii yaadabee bira deema biraan udeema isin kadhanna ka islaanallee ka kiristaanallee mi muufattanillee biraan udeema isin jechuu barbaada anak mataa kiyyaatti haganuma isin jechuu barbaada galatooma gara ammoo uffataallee keessa isiniibs nam kun amaamaa keewwataa koofiya keewwataa akkanaat deema kanallee keessa isiniibs kanaafiyyuu raallidii qabaadhaa akka inni dubbateetti akka waan cufee keessa isiniibsee dhiifama guddaa isiniin jedha galatooma horaa bulaa deebanaa nagaatti isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warri amantaa islaamaa okan ka gartee amantaa dhibii biraalleeni dhiyaadha isaniin jedha amma maqaan kee Abdii Burwala keeti channel tii maqaan obbutu bedhanii wanni nurra dubbachuu jiru kun waan gartee obbolees keenna dhiyan kana na sheekhtonni keen ulamaan teenna warri nu gartee zayidi jaalannu itti mufattee jirti warri suni ka gartee itti mufattee jiru dhiifam kadhachuu jirra wanni dhiifam kana nuuf illee gartee waan kana nami cuftinuyyuu nuun ata gartee isan agartan ku cuftinuyyuu nam gartee nami cuftinu channel lufi qabu nam gartee yaani waan idea ufi dhufateeni isan gartee na bir dhaabbad na qarqaari irkona ta'e dheeni gartee qarqaarsi nam kan kadhatu bahaliyaa keeni nam gartee nu waliin ejjatee nu qarqaare ilmaan Oromoo hundayyuu gartee ta Nairobi tan kee jirtu hundayyuu dhaabbatee irko ta'ee fi qarqaaru jiru ammoo wanni gartee amma dhiyan kanam qaaloleen yookaani sheekhtonni keen gartee itti mufattee jirsuni sunu dhiifam kadhachuu jirra hojjattu seeme nu mufattanii waan sun gartee yaani dhibaa gartanillee bira nu deema jenna taan dhibii wanni gartee uffati isa kunini waan gartee gan saddeet ka duraan dabre inni gartee jalqabee jiru eegi gan saddeeti akkuma kana uffat kan uffachuu jira ammoo ka gartee wanni amma arra taayikunini waan gartee ganna yaani guyyaa lam ka dabreeti ammoo guyyaa lam ka dabreef diini ta maqaa yakkuuni waan ta'e miti diinte maqaa yakkine inni gartee yaani waan ayiduum namitti dhufeen itti hojjatee fi qarqaaree bira dhaabbatee namsun gartee fuula inni fedhu qarqaarree sida malka isa dabarsu fed kaammoo aayidiyaan sun hojjettame sheekhtonni keenya ramtu dhageettan warri ramtu dhageettani raallidii nu qabaadha bira nu deemaa jenna dhiifam. Amma yoo baafanne galatooma jedha galat qabdanii ka nu caqasitanii nu hordoftanii nu gulyaatan dhiifama mallee ittum deebi'an mallee dhiifam naa godha bira naa deema na callaaniti ammallee obbolees kiyyaallee ka abbaa roobee tuubii ilillee na idiyatan guyyaa gad dhufeeni hammeen naan dhumne abbo saaddi naa qate naa qotiin waan kan irratti hojjanna jedhee gadiin dhufe hammeen diini teen yakkinu ayya hammeen qaalole teen maqaa yakkinu leen innillee sunilleen hin dhumne alleen qabachaa sunillee yakkina enne hin dhumneen duum dhiifam nu godha akka malee san jaalanna nullee guliyaaha
akkasuma hordofaa channel keenyallee subscribe obboleessi keenya maqaan isaa channelin isaa Obsinan TV jedhani subscribe godhaa fi like godhaa fi share godhaa fi comment illee harta kan kaafi ayyee isaallee maqaan Robe Tube channelin isaa subscribe share comment like akkasuma hordofaa obboleessi isaallee maqaan channel isaa Kiyyatiyya waan seeni diqoo at least beekam qaba isaallee share tochaa fi subscribe like shuf hordofaa ayo obboleessi keenya kadhibillee Obbu Tube jedhani Obbu Tube kallee like subscribe share nu hordofaa nu qarqaara nu ijoollum teessanii obboleeyyanum teessanii nu wartakka channel kiyyaallee Bahali Yake TV jedhan ani Kenya ke jira Kenya warri duri gan torba kana kadabre na beeku war Kenya keessa warri Kenya keessa afaan warri guddotum afaan Swahili afaan Kiswahili kan so channelin kiyina version ilab qaba afaan Booranaatiin war kennalle gammachiise afaan Kiswahili dille war laftana war biyya tana gammachiise so nalle subscribe na godha share na tocha like comment akkamale sanjalanna waanum dassa amale sani tochu jiranna inshallah duma kana galatoma akkanum isanin jedha ganuma hoda